Bismillahirrahmanirrahiim. Barnoonni keenya har'aadhaa maal ilaalchisaa yoo kan jennee ilaallu taane darsii huruufaadhaa alqaa'idatu nuuraaniyyaa darsii saddeetaffaa. Darsii saddeetaffaa yeroo nuuf katabuu jenne kan irratti dubbannee dabarsinee huruuful maddii walliinii jenne. Huruufa maddii sadeen fakkeenya isaatii waliin dubbannee jechuudha. Amma as gamanatti immoo as ce'ee gaafasuma akkam jenne huruufa saddeetaffaa asitti alliin jedhe. Gamatti immoo kan dubbannee dabarsine asitti almaddii jedhe. Misaalaa huruufa maddii fakkeenya isaatii waliin dubbannee dabarsine jechuudha. Fuula asaanugaa darsii saddeetaffaa keessatti salgaffaamu saddeetaffaa keessatti waa'ee huruufa liinii nu dubbataa jechuudha. Huruufa liinii darsii saddeetaffaa kana keessatti waggooniif nu dubbatu keessatti huruufa liinii jechuun huruuful liinii humaa harfaan alyaa'uu wal waawu. Huruufni liiniidhaa. Liinii jechuun laafaa jechuudha. Huruufni liiniidhaa lama. Alyaa'u yaa'ii fi wal waawu waawii jedhe. Assaakinatan isaan lammanuudhaa sukuuna kata'anii jedha. Wasummiyaa ni moggaafaman takkaa ni yaamaman bihuruufi liinii jedhamanii yaamaman. Maaliif jennaan lisuhuuletil aadaa laafuudhaaf jecha aadaa'ii baasuu keessatti itti dalasiisuu keessatti hojii isaa keessatti laafuudhaaf jechayyee huruufa liinii jedhamee hogguu qaraatus irratti hin jabaatu. Kanaaf huruufa liinii jedhamee jedha. Amma gaa maaliifi huruufa liinii kanaa harfi maddiitti aansee abbaan alqaa'idatu nuuraaniyyaa nuuf kaa'ee jennaan huruufni maddii dubbachiiftuu afaan arabaatii ni dheeressiti. Sadarkaa dheeressitu qabdi isinis egaa jennee jirra. Kanaaf huruufni liinii kunis yeroonii fi dhaabbiirra dhaqanii waawiin kanas haa ta'uu yaa'ittii kanas haa ta'uu ni dheereffamtii jechuudha. Amma yoo fakkeenya qur'aana irraa fudhanne li'ilaafi quraysh raan fatahaadhaa yaa'in sukuuna. Akkam jenne asitti alyaa'u wal waawu jenne assaakina taanii sukuuna wagguu taanii harfi liinii ta'uu jenne. Wanni isaan duraa immoo fatahaa wagguu ta'e jechuudha. Wan fataha maa qablahumaa asii katabbiin irraa hafee fuuldurri isaanii as jechuudha. Kunoo yaa'iin sukuuna. Waggaa sukuuna ta'anii wanni fuuldura isaanii garri kun fatahaa ta'e harfiiliin ta'a jechuudha. Kanaafuu har'a dhaabbiirra dhufte waan ta'eef li'ilaafi quraysh jennee dhaabna malee quraysh hin jennu jechuudha. Amma akkasuma wasayif jenna jechuudha. Asittis ni argina. Asittis akkasuma rabba haadhal bayt jenne alladhii axcamahum min juucin wa aamanahum min khawf. Li'ilaafi qurayshiin misaala inni fakkeenya gaafa inni maddii harfi maddii ta'ee dhufuudha. Kan waawis kan yaa'is nu fidee of keessaa qabaa jechuudha.
Kanaaf waan akkas ta'eef duuba gaa yeroonii fi dhaabbiirra dhufan kana harakaa meeqa harkifamuu yoo jenne kan laallu taane maddulleen miqdaaruhu harakataani. Nama jarjaree nama fakkeenyaaf jarjaree quraana qaraa jiruu fi harakaa lamatu harkifama. Bakka fakkeenyaaf min khawf jechuu kana. Aw arba'u harakaatiin takka ammoo nama jiddu jireessatti qara'aa jiruun harakaa afurtu harkifama. Waawittiin kun yogguun wanni duraa fatahaa ta'ee yosiin sukuna taatee dhaabbiirra dhufte. Yaa'inis akkasuma. Aw sittu harakaatiin takka ammoo harakaa ja'a harkifamaa jechuudha. Maddulliiniin jedhama gisee akkasii kana. Gisee dhaabbiirra dhufan maddulliiniin jedhamu jechuudha. Yoommoo hangi isaan harkifatamu harakaa lama takka afur takka ja'a jechuudha. Yoommoo ayata gidduutti dhufan immoo mi'a laallu. Alam tara kay laa kunu kaafata yaasu kun kay laa ayata walakkaa dhufan dhaabbiin as hin jiru waan ta'eef alam tara kay fajenna laa malee kayfa fa'ala hin jennu jechuudha. Ayata gidduutti dhufan waan ta'eef kayfa fa'ala hin jennu kayfa jenna malee arfalliin waan ta'eef har'a asitti maal jenna ree asitti arfalliin jenna. Asittuu maqaa isaa maal jenna? Maddalliin jenna. Maddiliinii. Harki isaa meeqa gaa yoo jedhami takka harakaa lama takka afur takka ja'a jenna. Asittuu ayata gidduutti hogguu dhufe yoo arfalliin jenna. Kunoo kaydahum lasitti la. Kaydahum maaliif ayata gidduutti dhufe. Asittis immoo alayhim malee alayhim hin jennu jechuudha. Akkasitti min khawf jenne hin jennu jechuudha gaa. Amma gaa fakkeenyi isaa akkasii quraana keessatti yoo ayata keessatti dhufe arfalleen gidduu ayataatti yoommoo waqfiirra dhufe maddalliin jennaa jechuudha. Hangin harkifamu akkas. Amma gaa fakkeenyaaf yoonii fi qaraatii isaa kalaallu taane taa fatxaawaaf sukuun ta'u taa fatxaayaa sukuun tay la saa fatxaawaaf sukuun ta'u wanni duraa fatxaa ta'ee arfi maddii lammaan sukuuna ta'uu jenne waawinii fi yaa'een saa fatxaawaaf sukuun ta'u saa fatxaayaa sukuun say kun misaala yaa'ii kun misaala waawi say daal fatxaawaaf sukuun daw دال فتحة يا سكون دي دي زال فتحة يا سكون زال فتحة يا سكون زي jedhama jechuudha. Akkasitti fakkeenyuma kanaatti cufti isaatu jechuudha. Amma gaa kanatti aansinee immoo darsii kaanitti kunoo fakkeenyaa fi wagguu asitti immoo as ce'u xuruufa laamii shamsiyyaa akkasuma laamii qamariyyaa jedhee asittis immoo uruufa gunnaa uruufa maddii uruufa qalqalaa jedhe. Duuba wanni inni dubbate arfalleenii fi arfi maddiiti. Maaliif waa'ee alee shamsiyyaatii fi alee qamariyyaa asitti uruufa isaa asitti fidee akkasuma gunnaadhaa fi maddiin inni jedhu maalinni qalqalaa inni jedhu miirri maal tas keessa jira yoo kan jennu ta'ee sagaleetti aanu waliin dhiyaanna. Kanaaf waan achitti inni jedhe inshaallah sagaleetti aanutti kan dubbannu ta'a. Ammasitti immoo kanattis fayyadamaa obboleewwan.